الله الله ربي غيا نيغرتاني بيتا ركوتيا ونوسين قدي أمريتيا تلشينا بريتشي جروتيا وانا تناقوتي جروتيا إسلام ما هروهيتيا ورم ما هندي غيا الدم باسوه هنگ جروتيا إسلام ما الله الله ربي غيا نيغرتاني بيتا ركوتيا ونوسين قدي أمريتيا تلشينا بريتشي جروتيا وانا تناقوتي جروتيا amma dhibba shan challenge goonee kuma dhibba sadii jaatamii torba keenya jedhan arguma aboo yaayaanii fi yaayaa sheekaa keenya deeman jechuudha. Dhibba shan gahuu barbaadaarra. Hundimoo lama jungaa. Miliyoona gahuuf meeqaan noof? Addamoo lakkii miliyoona caala. Dhibba lama yeroo lama sila guunneerra tokko jedhaa. Isaan dura uturan qabu kan hin lakkaamin kenne ummanni gara nama meeqaa dhufe waatsaappii irratti haayi jedhee waa dagalaa oole. Miliyoona ammaa darbineerra. Yoo kana guunne darbineerra. Miliyoonuma jennu. Ayyeesh kana guu kana dhibbaa fi afurtama kana guunneeyyi dhibbaa fi soddomii sadii kana guunne miliyoonuma jennu gaan darbaa ta'u. Ayyee eegala. Rahim rabbiin tokkuma kan jedhu kuma shan jechi yaala dhibba lama. Kuma shan jabaadhaa barreessaa gaayis. Taappaabii bakka footoon koo jiru sana tuttuquun dagatina jabaadhaa gaa. Jabaadhaa barreessaa. Yoo san haa jettanii ilaala kanatti sanii fide Akkaati. waa hunda ilaala kanatti sanii fida nambara agartee akkaawuntii raayyaa maxxansan ka Jawaar Mohaammed maxxansan hundi isaanii arbara jiru jechuudha karaa salphaa ta'e komentii jalatti yeroo hedduu barreessitee sitii ta'e namni Kuma lama biyya. Ayyee bulloo fi amaanaa najjoo kuma lama. zeedii fayyadamnaa beebiilii fayyadamnaa kaashaappii fayyadamnaa Doolaara dhibba tokko. barreessummaa Waggaa. nama na gaafate nama isaan hogguma Birrii kuma kudhan ammas. Inni Itoophiyaan malee ni urgatta. Kuma shan biyyaa. Kuma shan biyyaa. La'a. Ammas qoyga. Duwwaa shan sagaltamii afur kan jedhu lakkoofsi macarshaa saddeettamii torbaa riyaala dhibba tokko. Ammas kuma shan biyyaa ruuma. Anis riyaala dhibba lamaa daandii hacee riyaala dhibba lama. Jabaadhaa guutaarraa jabaadhaa. Ayyee kuma sagaltamii sadii hafa. Kuma lama biyyaa. Daddaraaroo takkala. Sheekichuma sani bilbiltanii argatuu dandeettan. Warri bilbila yaadee Lakki adaraa ishee abu yaayaa keenya adde yoo dubbiftan boriin argattanu lakkoofsa hunda sinii kenna dhiisaa waadaan galiidhaafi. Wallaahi laazim isinumaan argattanii beektu lakkoofsa tokkoon. Wallaahi torban qabaa. Sinii erga hundaan. Adde yoo argattanii bor kan biraatiin immoo argattanii. Ani kuma lama fedhe Tiriidentii Oromiyaa ani kuma lama. Ammasii jabaadhaa gaa. Ahmad Hussein. Ahmad Hussein jalaan tokko gadi buuna. Ana jalaa Kuma lama. Oromoo kuma lama. Amiin. Dafa oduu sheekii ahyaanin deebiin kuma dhibba shan akka galu. Amiin ishee jedhanii amma dhufu sinillee nu jalaa deemtadha. Oromoo kuma lama ittita. Kaashaappii nu barreessaa. Fatee bulloo lakkoofsa waatsaappii jalatti barreeffamee jiru haa jedhi kaashaappii zeelii waa hunda argatta. Haa jedhi waatsaappiidhaan lakkoofsa jalatti barreeffamaa jiru. Dhumti isaa 85. Zeelii kaashaappii paayipaalii akkaawuntii Itoophiyaa gosa barbaadde kaaf jira.
Yahyaa Sheekaallee nu dhufanii jiru. Jabaadhaa jabaadhaa Yahyaa Sheekni keenya dhufanii kuma 500 guunnatu isaan waliin galin. Beeka keenya. Dhibba afurii 13 keenya irra jabaadhaa 80 90tti guutaa gaa. Utuu isaan waliin seenne kuma 500 guunneenna. Ani amma 200 qarshii galchee jira. Ayyee galchitee kuma 50 barreessii mubaarik. Hawwii Oroo kuma 50. Allah akbar jabaat. Birrii kuma 2 dabali ammasi mubaarak Said. Ammasi biyya abbaa macaa kuma 2. Ammasi Aristo Oromoo riyaala 200 kuma 5. Allahu akbar. Engineer. Apa itu bahasa bilang? Jabat dari demi sadet. Demi sadet apa? Demi sadet. Demi sadet. Riala di mana mas? Dugaan boda. Tora imno Iran WhatsApp sini ayam sini. Bas pula tarik account. Warri WhatsApp sini hai jeda account. Lakau satu murid saya sadet tapi saya jeda jerun hai jeda account hunda cer gat. Jawaabna qaba ni kata. Namni baay'ee ni haajedhaa jira qofa Mubaarak namni baay'ee hidhamaa jira. Ustaaza cubbuna jaala dhufaara. Nama 23 tafe. Akka gaariitti dhufaara lakkoofsi nu bira jira. Isinii kennina. Maqaa jaraa sinna jarri galchanii kaan ifa baafne. Amma jarri galchanii hojii waraqaa jalaa laalle. Amma 23 tafe 500 guutu. Kanaaf abbaa abdii gadi buutee hin deemtu naa ergattee teessa. Abu Yahya ustaazni du'aa kadhatan hin deemtu. Amma 23 tafa ustaazni galanii dhuma guutanuu 23 kana Samboda du'aayi akka ajaa'ibaatti. Yahyaa Sheekaa keenya nu lakkoofsa tokko nu barreessaa isin galchaa gastiin guuteera waan ta'eef. Dhugaan booda waatsaappii kunoo as jalatti barreeffamaan jiruma. Duwwaa 20 11 18 kan jedhu barreeffadhu. Qeerroo Haashim 1,000 Itoophiyaa. Kanuma illee gurra darbanii jedhu. Aman jijjiira wallahi wanti gongaa. Kanuma akkaan lafa jedhatu. Gargaarsa jedhu horii goonu baruutu nu godhu. Rabbi isinii haa kennu. Rabbi isinii haa kennu. Rabbi gaafa mallee meeqa jireetu. Jabaadhaa. Ustaaza keenya lakkoofsa tokko nu barreessa 8,000 fi barreeffamni 800. Birrii 8,000 800 kan jettu tiktookiin kee nama 11 qaba. Maqaan illee qabu kuma sabboontu Oromoo 200 riyaala. Isin amma waadaan nu galte kaate yookiin inni amma waadaan nu galte lakkoofsa isa xumurisaa duwwaa 20 11 18 duwwaa 8 79 85 jalatti barreeffamaa jiru waatsaappiidhaan haay jedha abbaaf dibuy haay jedha ustaadni dhufanii dibuy du'aa kadhatan meeqeen eegeenyar dirama 200 jabaadhu barreessi 5,000 5,000 tafa yalla 500 guutuudha. Ustaaza kottaa ol gala lakkoofsa tokko barreessa 500 nu guutaa yalla nam tokko 5,000 dhibba tokko kan jette hin beeknu dhibba tokko waan nuuf hin hojjetu akkaawuntii ayyee amma mokka goonu meemee chaalenjii 500 bilbilaan meemee warri kaardii keessaa qabdan eessayyuu ta'aatii bilbilaa lakkoofsicha irratti meemee yaala 200 barreessi 5,000 eenyuun beektaa Muraad Baaleen ammas riyaala 200 ammas immoo Ooroo Sabboonaa 500 jedhee waan ta'e hin beeknu mee bilbilaa meesin jalaa kaafna amma warri siree bilbilaa artanu sagalee keessan ustaaza dhaggeeffachiifna akkuma ustaaza Raayyaa Abbaa Macaa sana bilbilicha irratti bilbilaa namni 50 meeme amma irraa eegalaati let's go bilbilaa mee warri kaardii qabdan maqaan koo abalu biyya kanaatii bilbiluu eegalaniiru dhaggeeffadhaa ustaaz nama 50 ammoo asiin fuuna haloo Abeen sagaleen kee online irra jira birrii meeqa eessarraayyii maqaan keenyunni Ani Hindiyaa Piraafiisaan jedhama. Riyaala Saudii 200. Riyaala Saudii 200. Asuma WhatsAppitti gadi seeniiti. Ani Hindiyaadha Riyaala Saudii. Ayyee akkaawuntii fudhu kanas akkaawuntii jalqabaa sana irratti galchi Itoophiyaatti. Yalla. Cufadhu nama dawwalaa jira.
Mee bilbilaa mee haamilee ta'a uummataa bilbilaa sagalee keessan dhageessaa. Birrii 5 uummata Booranaatiif hagubatu kaardii. Aloo. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudiidha. Saudiin lafa dhiphise kuno. Ayyee. Akaawuntii isiin dhumne. Akaawuntii isaa Itoophiyaa jedhu gubbaa jiru jalqabarraa Saahibuddin itti galchita. Naggaadheetti argati. Ayyee. Ayyee. Ayyee waraqaa amma nu erguu hin dagatin. Maqaa kee nu erguu hin dagatin. Ayyee kanum. Ayyee. Let's go. Bilbiluu dandeessu. Ajalatti barreessuu dandeessu. Akkas. Mee bilbila gammachiisaa meef taasisa keenya warri Saudii. Allah dhufeera tokko Itoophiyaadha. Soomaalii. Aloo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mubarak macam banyak jadi. Nagaa alhamdulillah. Kaardii sitti lakkaa gabaabsi gara waadaatti seenu. Abdi Oromoo fi kuma kudhan barreessa jiratti osoo. Kuma kudhan. Sumaaleelaan abdii Oromoo kuma kudhan. Ayyee waatsaappii cuma kanaa ol seeniitii hayi jedhii akkaawuntii fudhadhuu kan siitee irratti galchi nagaatti. Jajjabaadhaa gaa. Abee walirra bilbilaa ramman walirratti cufaan. Jabaadhaa lakkoofsa komentii jalaa fudhaatii bilbilaa. Waadaa gala waatsaappii tachumaan gadi seenaa. Warra bilbiluu kanallee maalan godhaa gadan galcha waatsaappii tan akkan galchuun qaba. Aloo. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyee waatsaappii gadi seeniitii galchii maqaa keellee waraqaatti hin galchiteellee keessatti nu erguun dagatin. Ishii anasii fidaan abshir baga bilbilte malee anasii fidaan atu haa isiin jedhaa seetti. Ayyee nagaatti. Bilbila walirra bilbilaa rammanni subhaanallah. Waatsaappii ni miti daareektii bilbilaa malee waatsaappii ni bilbilaa. Sheekh Yahyaa. Naam. Doolaara 500. Doolaara 500 qeerroo kiyya woboo jedha. Doolaara 500. Ameerikaa. Achis barreeffamaa jira. Aloo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Jabaadhaa nama daduu bilbilaadha. Ini Mubarak ini anillee riyaala Saudii riyaala 100 misra Oromooti. Ayyee. Uumaan jennu gaadhu kubaa sheekan du'aayin abodii. Ayyee dhagahaniiru galatoomi. Ayyee jala saay amma waatsaappii ta'e. Dhaamsa jaraa fudhaa dhaamsa jaraa dhaggeeffadhaa ustaasa keenya nuti godhadhaatii haadha koo dhukkubaa jedhaatii dhaqqa isaanii hundayyuu. Aloo. Ayyoo. Ayyee amma rakkoo maali beektu warra gastii hin argannetii asii bilbilaa jiran. Dirqama gastii garuu barbaadeeyyi hin arganne kanaaf bakka bilbilaan goona guyyaa lamaa kanaa. Doolaara 200 isaa haa kennu. Ka doolaara 200 kanallee rabbi haa kennu. Amiin sabboonaa 10,000 warri as jalaas barreessaa lakkoofsa waatsaappii fudhaa seenaa warri kaan immoo bilbilaa. Haajaa keessan himadha. Namni akkas fedha. Yalla. Kuna doolaara 50. Yesuus kan jedhu doolaara 50. Aloo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mubarak anillee Kadir jedhama. Saudii biyya kuma kudhan galchi. Saudii Kadir jedhama birrii 10,000 guyyaa waadaa galeera haajaa isaatti du'aayin kadhatamuu fi ayyee waatsaappii gadi seeniitti haa jedhii akkaawuntii sii dhufa. Dhiifamaatiin garuu gastii nama ergate maal keessatti Gastii sababii gastii kana sinii banne sababii gastii komii jalaa ba'uu fi asiin bilbila sinii goone riyaala 5 guuttadhaati bilbila. Sii galee nama hunda galchuu hin dandeenyu nama 818 mee akkamitti galchina torbeen tokko hin gahu nama 800 galchuudha. Atamma fakkeenyaaf obboleessa kiyya daraa dubbiin dheeressin atamma galuu barbaadda kan akka keetti hundinuu galuu barbaadda. Hin danda'amu kanaaf sagalee kee amma dhaga'aa jiru dhaga'aniiru si rabbi sirraa jaallatu waatsaappii seenii haayye. Haayye. Akka gaarii deemaa jirta jedhi gara maraa baalaansii akka goonu akka kalee sallaal haasawaan barbaannu gastii illee yoo ta'e nama tokko gastii tokko bana telefoona illee fuudhaa oluma seene ani ebaluu hagana kenne yaada irraa fuudha sun ta'e mul'atee haawaan jedhe jedhee taruu namni waa kennu barbaadne. Lakki yaada keenya sirrii jirtu ilaatuu jarri ol galanii salaamu alaikum amma baarik musammaati 50 waadaa seene du'aa inaa kadhaa jedhee bu'e ko nama kuma keessummeessuu dandeenya.
akkasitti haalamu waadaa galee seenu akkasitti haasawa raanfuunu birima nuu kenne ani ebaluu ebalaasii hagana kenne jedhee itti dhaabattu wal keessa godha akkas kalee kai goone beektaa takka takka namu waluma seene ani ebaluu ebalaasii kuweet jira hagana kenne ani ebaluu ebalaasii ameerikaa beeka kanaa jira hagana kenne jedheetu maabu du'aayee immoo waan inni niyyate rabbi daa'imatu du'aayee walirra goonaaf akkas waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh ayye amma hai sinjeda account to pele sirka berime ka bakan ke juni berime karshi kuma kula na dani ra rakka dara nan ni asini bilbil bana mun gari te ayye barede wal muke sawo fi barede ahi nangal chana mata ko enu nambusa lama Halo? ka miliyono Halo? Enu bakan ke dolar shantam lakkoofsa kana seebii godhadhu gargaarsa boranaa jedhiitii hayi jedhi yoo siin baane immoo anuu warra naa bilbile hundaaf hayi nan jedha siriin arga akkaawuntii ishii hayyee na eegi galatoon halo waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh nagaa alhamdulillah hayyee mashallah daga hajiru galatoomi waraqaaf maqaa kennu erge hayyee daga hajiru ustaazonni abshir hayyee kanaana dide hirruu ture amma lakkoofsa 12 jira kakalee 10 maxxansitan waalaikum assalaam tiridatti innagaama amma nagama suutanatti siiqe maqaa isaas natti hime na baruu barbaannaa maqaan koo ibliisii maqaan koo kan biraa abbaa gammachiisi fata jechuu feenaan bakka deemtu dhiisi lakkin dhiisu jedhee nanuu mana rabbii jechaaf gochisaallee yoo na raase qalbii ibliisis naan jedhee atuu dargaggeessa takka fataa jettee too hubachuu dandeessa fata jechuu feenaan saahiba koo ta'ii salaata kee dhiisi wajji deemnaa ka'ii zinaas dabalatee kan shiishaa fi kamrii natu harkaa qaba kan hundaatu amrii yeroo gabaabdutti haala sii mijeessa baasii tokko malee anatu si geessa abshiir saahiba koo jechuun na jabeessa